dhaggeeffattoota keenya gamasis as na bira teessanii kan na dhaggeeffachaa jirtan miidiyaa guyyaarraa kan irratti oliin argamne miidiyaa Bakkalchaati. Miidiyaan keenya yeroo hundumaa wantoota qaqqabatamoo wantoota isin jaallattan isin dhiyeessuudhaaf wantoota bohaarsisuu gammachiisuu wantoota isin immoo irraa barattan akka addaatti irraa tajaajilamtan qabatee isiniif dhiyaateera. Har'ammoo akka taasisaa nama kabajamaa nama akka addaatti ilaallu barumsa gurguddaas illee irraa argannu dandeenya. Isiniif qabannee dhiyaanne inni makuma tole obboleessa keenya inni kun maqaan isaa akkas jedhetti murraa inni mtuutu nutti maqaa keerraa eegalla. Atileetii utuu siin jenne gaarii ta'a. Atileetii maaliif ree? Atileetii siin jenne. Atileetii eenyu jedhamtaa jedhee yoon si gaafadhe akka gaafatu. Ayyee sinillee guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Kanan jechuun barbaadu iddoo kanatti na affeeruu keessaniif galatoomaa. Ani atileetii dhugumayyuu atileetiidha kanan jedhanii namoota baay'eedha namooti ollaa kootii amma beekameera iddoo hundumaatiyyuu atileetiidha inni nama. Tole dhaggeeffattoota keenya wantoota nuyi amma ammaatti dhageenyaa jirru wantoota ajaa'ibsiisoodha. Ajaa'ibsiisoodha atileetii maangoo adda hunduma keessaati adda akkaataa addaatti argate maqaa kanaa jechuun barbaada. Tole kanaafuu akka addaatti jechuu dhiifne nama gaddisiisa utuu jenne namatti tola. Haa ta'u baay'ee fiiddu isiniin jedhan. Anamma yeroo baay'ee kana dhaga'u dhagaa addisaa nama jedhamutu tollaa keessan jira. Maangoo sana hidhattanii yaabdu. Maangoo sana yaabuu irraa kan tuumaan jiran dhagaa addisaa kan irraa ta'e safara maangoo sanaatti argamtee jennaan irraa gadi buute maangoo akkasitti qabattee isa ishee gaafa argitu uma fiidedha. Namichi tokko gaafa sitti dhufe akkasiin jedhedha. Abbabaa Biqilaadhaan jedhe gaafan si argite akkaasa miti. Eenyu Abbabaa Biqilaa itti gaafatte jedha. Abbabaa Biqilaanii jedhe gaafanni nama baay'ee beekamaadha. Fiiga jedhan. Ababba itti natti fakkaata galtee mana irraa. Abbabaa Biqilaan eenyudhaan nama. Mucaa akka Abbabaa Biqilaan baay'ee fiigan. Akkasuma ta'uudhaan maal guddina irraa eegama reennaan ganama shaakii. Dhugumaa dubbicha sababa kan sii ta'e dhagaa addoodha jedhan. Mee gabaabsiniif mee waa'ee koo na caalaa beekaa jirta. Anuma caalaa waa'ee koo beekaa jirta naa galaan jiru. Akka hubannoo keetiif akka qorannoo keetiif sana osoo hin taane ani barsiisaa tokkotu ollaa keenya jira. Barsiisaan suni guyyaa hundumaa yeroon kophee qulqulleessu hin dhufaa kopheen isaa naan baaneera dhufee barsiisa dura siniin xumuraan jedhaan. Utuma duu arras boris hin dhufaa utuma duu guyyaa tokko dhufee anuma bira taa'ee atileetii jedhee na waame. Atileetii jedhee isuma booddee yeroo sana ijoollee naannoo keenya jiru. Atileetii jedhee gaafa na waamu ijoollee naannoo sanaa atileetii jedhanii na waamutti kaanii maanni jedhee guyyaa tokko barsiicha qabeen gaafadhe karaarra. Maaliif yeroo sana gaafattan maaliif atileetii naan jettu isinii jedhee gaafadhe akka tasaa kophee isaa hiyyuu kenneeraa fi maaliif atileetii naan jettu ani yooman fiigee beekaa jedhee gaafa ni haasa'u lakki nuyi akka minaan kadhattu Ingiliffas afaan Oromoos Amaariffas afaan meeqon keessa fuunee haasa'udha waan ta'eef ati mucaa kana atileetiidha naan jenne malee baay'ee boodatta maal gadeenaan ati baay'ee boodattamaa yookiis immoo harkifataadha suuteessaadha. Dhaggeeffattoota keenya wantoonni amma ajaa'ibsiisan jalqabuma dubbadheera mana nama jabaa isinii qabannee dhiyaannaa miidiyaan keenya immoo miidiyaa Bakkalchaati nuuf kolchaa dogoggora sira qabxii waan hin barbaachifne isinii kaasee ture inni kuni gaariin ture inni jalqabaa inni kuni ati maalidha? Akka yeroo sanaatti ati leetiidha. Ati leetii jechuun afaan Ingiliffaadha. Ati seedha immoo afaan Oromoo walitti fidee mucaa kana atileetiidha gaafa naan jedhu ani hin amanne jechuudha. Yeroo duraa nan gammadee amma garuu anuu namanne amma ani namanne baay'ee dogoggora nu beekamu kolchaa ani jalqaba atileetiidha keessee uffannaan uffatullee uffannaa atileetiidha dogoggora ifama ani atileetiidha jedhee keessee inni lakkaa inni leetiidha inni yeroo hundumaa booda tafaadhaa jechuudha.
namoota boodattaaf wajjin haasoo keenya baay'een gadda. Baay'ee man gadda. Lammaffaa miidiyaa keenya sasumaan balleessina. Miidiyaa keenya miidiyaatu ittiin jettan ta'e gaarii fakkaata. Naan immoo nama kolchaa. Lammaffaa akkas qabadhee isin hin yaadne dhaamsa dhuma. Anoollee akka ilaalee beekan warra fiigan iyyuu ilaalee beekan yoo hin fiinne ta'eyyuu waa'ee isaanii beeka garuu nu jibbina nu waama. Nu waama. Akka ilaaltaniif si waamna. Yooma ilaalleetii leetummaa sana keessaa itti ol dhumnachuu barbaade. Akka carraa guyyaa tokko fiiddee beektu guyyaama tokko mee horii deebisuuf haa ta'u nama waamuuf haa ta'u buna nama waamuuf haa ta'u gabaati waa bituu haa ta'u suuqiirraa waa bituu haa ta'u guyyaama tokko waamtee nama fiiddee guyyaa tokko namatu naari'a. Nama naari'a. Utuma naari'an jechuudha. Nan fiiga dafqee du'een fiiga. Ammayyuu fiigaa hartaa. Utuma dhuuni gaafa fiigee jedhu si'a tokko lafa dha'uu nan kufe jechuudha. Gaafa nu argu siree irraa ni lafa dha'ee jechuudha. Siree irratti fiiga abjuudhaan jechuudha. Abjuu turee jechuudha. Siree marran fiiga. Badhaasa akkamii fudhattan sa'aatii sana gaafa fiigdan sana badhaasa akkamii argattan? Ammaan qol'aatti dafqee illee namaan xuruurfachaa ani jalaa baheeran jedhaa gaafa lafa dha'u gorganama isaa jechuudha mana qorichaatti. Badhaasa jecha fudhattanii mana qorichaa dhattanii badhaasa maalii miidhamne. Tole dhaggeeffattoota keenya waan nu dhaggeeffattanii kabajamaa torbeetti kan isinii qabannee jaannu garuu asumaan utuu hafee gaariidha. Namoota nu wajjin galatooma.